Rooni komantii naa barreessitan Dubaay irraa gallee Joordaan irraa gallee Su'uud irraa gallee Kuwait deemuu dandeenya eeyyanii dandeetti ati inumaa jechuudha dara warra kaan caalaa afaan qabdaa hojiirraa galtee dadhabbii keetiif xiqqoo haan uffitu malee baay'ee barbaachisaadha maaliif warroota afaan beeku warroota afaan hin beekne caalaa soqamanii akkasuma damootni isaaniillee dabalaa deeman jechuudha kanaaf warroonni na gaafatanii dhiifama komantii keessan hedduu dubbisee jira maal isinitti fakkaate viidiyoo isin hojjechuu dhabuu kiyyaaf dursaa dhiifaman isin gaafadha asha marka fuunee jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii chaanillee naga koota alhamdulillah galata rabbii walitti nu deebisee jira egaa akkuma beekamutti ijoolleen hedduu warroonni keessan dhuftanii lakkoofsa keetillee nuun kennimuuna ani akkami ati eessa jirta warroonni jettanillee ani kan jiraadhu biyya keessan jira ijoolleen kunniin Joordaan irraa Su'uud irraa Dubaay irraa akkami gallee biyyoo Kuwait deemuun danda'ama warroonni jettan ayyanni danda'ama keessan bareedaadha iyyuu arabaafattee ji'a lama boqonnaa fudhatte gara Kuwait deemtes baay'ee bakka dansaadha namatti tola jechuudha kanaaf wanni dhiphattanii fi wanni jettan hin jiru yeroo keessan itti muddamuu otoo hin taane yeroo galtan sanitti jechuun arabdoota walii galaati utoon jarjarin waggaa keessan kontiraata gaafa xumurte amma namoonni tokko Kuwait deeme jedhe yookiin waggaaf wayi ka jiraate waggaa lama oduu kontiraata isaan xumuratin lola garagaraa bakka maal jetti sababoota garagaraatiin gaafa araba walitti bu'ellee rakkisaadha ati gaafa galtu waggaa kee lamaan xumuratte taanan yookiin immoo san dura waggaa dheeraa turte yoo ta'es inni immoo sambar rakkoon qabu sa'a barbaadde sun mirga keeti rakkisaan garam isinitti fakkaata ijoollee Su'uud Arabiyaa keessatti ala dalagan amoor Joordaan jiru warroota kontiraata jiru beekamaadha Joordaan keessattis ijoolleen ala jiru garuu biyya san keessatti baay'ee ulfaataadha ani keessattuu Dubaay ijoollee Dubaay irra ijoollee miidhama qabdu ijoolleen sirriitti miidhamaa jirtu ijoollee Joordaan keessatti Joordaan keessa kifiyaan isaanii gadi bu'aadha diinaara malee diinaari kun garaagarummaa qaba achi keessatti mallaqa lamatu sharafama diinaarri isaanii otoo diinaara Kuweetii ga'ee bareedaadha diinaarri Joordaan xiqqaadha hin beektan jechuudha biyyoota arabaa keessa warri dooraara fayyadaman biyyoota sadii na fakkaata Joordaan garuu dooraarri isaanii gadi bu'aadha birri isaanii takka maal jedhamtiyyuu leera jedhamte na fakkaata birriin Joordaan leeraan kun ani mallaqa ta'aa fi birri isaanii ta'aa bichaan beeku leera haga kana jedha Joordaan keessatti jechuudha gisee tokko deemee tan beeka qilleensi isaa baay'ee mijaa'aadha warra hojii deemne qilleensi isaa baay'ee namatti tola kanaaf jechuudha warri Joordaan keessa jirtan daftanii galuu hin dandeettan dafaa galaa yeroo kanatti fayyadama Kuwait yookiin waggaa lama waggaa tokko fayyirra yoo cufatte akkanatti fakkaatu maaliif isin durallee waggaa 10 wayi cufamtee jirti jechuudha Kuwait baay'ee turtee jirti obboleeyyan kiyyaa kanan isin jechuu barbaada warri Dubaay jirtanillee warri Su'uudii jirtan warroonni xalabaa jirtanii ko ala jirtan rakkisaadha jechuun galiinsa keessanii malee deemsi keessan rakkoo tokkoon qabu galiinsi keessan garuu rakkisaa ta'uu danda'a maaliif warroonni ala jiran warri ala jiran ammallee Su'uudii keessatti damoosni keessan gahaana fakkaata inni dhaamsa isinii dhaama maaliif ijoolleen ala jirtu damoosni isaanii hanga meeqatti 2,500 illee ni jira hanga 2,500 illee hanga 2,200 illee 2,400 illee akkuma faayuun samoona odeessaa jirtu kanatti dhiifamu sabboontu odeessaa jirtu kanatti warroonni ala dalagan ofii kiyyaa kan beeku ijoolleen 2,000 illee ka dalagan jiru ani garuu 2,500 yookiin 4 akka isiin dalayden beeku malee yookiin 4 akka dalaydu ijoollee warroonni achi turanii jedha nyaata qulqullina hundaa ka hojjetan 2,000 hojjeta yookiin 2,200 tarii hojiin isii sun beekamu arabdoonni gaafa hojii nama feetellee sanis godhuu dandeetti akkas isin jechuu barbaada horritoota kabajamtoota kiyya waan isin jechuu barbaadu yoo gallee deemna biyya kana deemna ka jettan taa'e kotta rakkoon qabu kotta gala deema irra guddaan ani namni quuqama isinii qabu ijoollee Joordaan keessa jiranii
Suudilleen haa ta'u warroonni ala dalaganiif kontiraata garaagarummaa qabaa kottaa galaa deemaa dalagadha bareedadha. Gaafa biyya galtanii biyyoota ambaa hin deemneettan wantoota hedduutu isin eeggata jechuun ati ndawun biyya sanii galtee biyya tokko gaafa deemte baay'ee jijjiirama jira sababni isaallee haala biyya keessa jiru argitee deemta waan ta'eef fakkeenyaaf ati yoo waggaa dheeraa fakkeenyaaf Suudii keessa kan turu taate garuu amma gaaf Kuweetitti deebitu waan of keessa ijoolleen Suudii keessa turan amma Kuweetiin deemna jechuun hin ulfaata. Maaltu mala wanni isinii malu galtanii biyya arguudha dursa haalli biyya teessaniitumaan qilleensumaan akkana odoon ta'initti galtee biyya kee argitee biyya biraas deemu haala namallee haala qilleensallee jireenya biyya kanallee waa hedduu jira miti galtee argitee deemuudha isin jedha. Wanni of duuba sodaattan wanni of shakkitan tokkollee hin jiru. Hojii isii beeytu garuu Kuweetis hojiin Qatar illee Kuwait illee Jordan illee Saudi illee Dubai illee Beirootis eessa biyyi takka Bahrain biyyoonni kun hundi biyyoonnumti bakka Eeshiyaatun hundinuu hojiin isaanii dubartiin isaanii ijoolleen isaanii tokkuma. Garuu manatu waa qaba malee jechuun maaliif isiniin jedhe isinii galee akka biyya keetiin taatu ati bakka kamoo seente mana kana soo seente carraa mana nagaa rabbi si seensisaa. Suudillee galtee Dubai Kuwait yoo deemte mana haadha keetiin dhaytu manuma arabaa dhayta. Dalagolleen kama Suudiitti dalaydu kama Jordaanitti dalaydu kama Qaataritti dalaydu kama Beirutitti dalaydu kama Dubaayitti dalaydutu Kuweetitti si eeggata. Sinigale biyyoonni xiqqoo itti jechuun wanni namni barbaadeef maaliin isinitti fakkaate otoo akka Bahrein qabaatte Bahreinitti amma ijoolleen dhaqan nin deebisan ijoolleen dalagoo naan taane Qaataritti illee beeka Qaatarittis ati dalagoo naan taane jennaan mana si jijjiirtu abbaa feete maan taane bakka abbaa feete maan taane fakkeenyaaf bakka abbaan fedhe haa ta'u seera qaba jechuu Qatar keessatti seerri isii ati manni kun naa jijjiiri jennaan jechuudha. Manni kana naa jijjiiri jennaan mana san si jijjiira. Dubartiin dhimma waan sanii biiroo waan sanii fudhatuun dubartii takkatu jira kan irraan deeme jechuudha. Ejensiin an irraan deeme ejensii baay'ee bareedaa ture jechuudha. Ejensiin sun jechuudha Qatar jechuudha fakkeenya. Qatar biyya bareedaadha. Ejensii isaaniitu baay'ee bareedaadha. Rakkate taanan si bira dhaabatu. Mucaa tokko jechuudha takka lama jettee mana 7 seentee jirti. Mucaan sun ijoollee Jimmaa turte baay'ee rakkata. Mana isiin seentu hunda dubartii rabbi itti qaba. Subhanallah mucattiin sun baay'ee garaa nu nyaatee turte waggaa 3 kana dura jechuudha. Ani gizee tokko boqonnaa gizee tokko baasaboortiin kiyya dhume waggaa kana immoo laala gizee tokko baasaboortiin kiyya dhumeetiniin yeroon isaa hanga asaaddasamu jenne bakka akkatti jara duuka tasaafaru dhabe. Mana eessatti deebi'ani mana namitti ejensii nu fudhattee kan agartanii biiroo isiitti deebi'e. Biiroon isii kun bakki itti hojjettuu fi bakki ijoollee sararatanyaa fudhattu mana isii jireenya isii keessatti. Rakkoon tokko irra ga'uu hin danda'u. Nama tokko wal arguu hin dandeettu. Isiin dubartii qoma fiddi mana jireenya isiitiin biiroo immoo bakka biraatii qabdi. Sawaaqa 2 moo 3 qabdi. Sawaan isii tokko Indoneesiyaa tokko Filipiinidha. Taarikan isin himaa jechuudha. Maaliif isinitti fakkaate ejensiin jechuudha. Wanni Qatar ga'u jiru. Qatar shintaane taanes mucaan sun mana 7 seente. Mana 7 kana dadhabdee 8 irratti tikeetti ofii kuttee fi gara Itoophiyaa galchite. Mucaan sun manni isiin seentu hundi wanni isii qunnamu dubartii marabbitti kaasa subhanallah. Dubartii matti kaasa. Achirraan hin dadhabanii ji'a takkaan deebisuu bari ji'a takkaan ifatanii mana tokko bicha maal ta'ee jedhe jette mucaan. Akkas ture garuu akkuma gootee mana tokko ji'a 5 ta'etti mana tokkicha qofa jette sanu san booda bakka hundi isaaniitu mana kana seente sanis hin taatu dubartiitu isin taane jechuudha. Biyyoonni hunduu dalagoo abbaatiif halaama laabbaati garuu mindarratti xiqqoo kafwaan wal taruu jennaafi malee biyyoonni arabaa hundinuu tokkuma isinin jedha. Isin galee
akkasii isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee asuma irratti dhaabaa. Hama viidiyoo biraatii walitti deebinutti naga annaa tura. Warroonni ammallee koomentii babbareedaa yaada keessan kan qabaattan warra lakkoofsa kiyya barbaada YouTube kiyya viidiyoo isaa jala seentanii lakkoofsa kiyya argachuu ni dandeessu. Yoo naa maxxansallee jettan lakkoofsa kiyya asirratti isin maxxansa. Hello jechuun dagatina. Bye bye.